Seenaa Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad kan dhalate bara 1985 godina Arsii gara daangaa Harargeedhaan wal daangessu magaalaa xiqqoo Dhummuugaa jedhamtu keessatti. Naannoo Dhummuugaa kan jiraatu uummanni gara 90% hordoftoota amantii musliimaa yommuu ta'an, 10% hafe immoo hordoftoota amantii garagaraati. Haa ta'u malee dargaggeessi qaroon Oromoo kun maatii amantiidhaan wal makaa abbaan musliimaa fi haadha kiristaanaa irraa dhalate. Haalli kun dargaggeessi gameessi kun umurii dargaggummaatti mudannoo jireenyaa hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka ta'e dubbata. Akkasumas haalli sun Jawaar hariiroo walitti dhufeenyaa fi waliin jireenya hawaasaa maatii amantiiwwan garagaraa hubachuu keessatti carraa guddaa akka uumeef, akkasumas yeroo fudhatee yeroo adda addaatti amantii dhuunfaa isaatiiyyuu murteessuuf karaa qabsiisuuf akka yaadee fi kunis waliin jireenya dhuunfaa isaaf hawaasummaatiif akkasumas obsa horachuuf hangam akka isa gargaare hima. Jawaar hanga umuriin isaa barnootaaf ga'uuf asuma magaalaa Dhummuugaa jiraate. Umurii dargaggummaan Dhummuugaa jiraatee keessatti akkuma dargaggoota kaawwanii hangafootaa fi manguddoota waliin kan dabarsu akka ta'ee fi sababni dargaggoonni naannoo Dhummuugaa hangafootaa fi manguddoo waliin yeroo dheeraa dabarsaniif beekumsa irraa argachuuf bilchina hangafootaa dhaaluuf akka ta'e dubbata leencichi Jawaar Mohammad. Haaluma wal fakkaatuun dargaggoon Jawaaris seenaa, seera, aadaa fi duudhaa, safuuf siyaasa akaakayyuu abbaa isaa irraa fi hangafoota irraa akka barate dubbata. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar akka jedhutti hubannoo fi muuxannoo abbaa fi akaakuu isaa waliin madaalee akaakuun abbaa isaa immoo isaan kanneen caalaa akka dargaggoo gorsuuf ga'oomsuuf danda'an tilmaama isaa kaaya. Haaluma wal fakkaatuun hayyuun gameessi Jawaar akka jedhutti dhaloota baroota 60mootaa fi 70moota keessa turaniif dinqisiifannaa fi kabaja guddaa akka qabuu fi uummanni sun uummata tattaafataa ofittoo akka hin taane fi itti gaafatamummaadhaan kan socho'an akka ta'an akka amanu dubbata. Yommuu umuriin isaa barnootaaf ga'u barnoota sadarkaa tokkoffaa achuma Dhummuugatti barnoota kan eegale yoo ta'u, garuu Jawaar osoo barnoota mana barumsa sadarkaa tokkoffaa hin xumurin barnoota addaan kutee akka deemu ergaan jedhu itti himame mana barumsichaa irraa. Kun taatee osoo isaaf maatii isaa ittiin yaadiin yoo ta'e illee dargaggeessi gameessi Jawaar Mohammad carraa mana barumsaa waan hundaa mana barumsichaa duraan keessa ture caalutti akka baratu carraa isaa qabe. Kunis gara magaalaa Sallaatti akka imaluuf barnoota isaa mana barumsa Katolikiitti akka eegalu taasifamuu isaati. Sana mana barumsa Katolikii jedhamutti waggaa tokko erga baratee booda waggaa itti aanu gara mana barnoota Cilaalootti jijjiirrate. Hanga gara magaalaa Adaamaatti imalutti imalli dargaggeessa gameessa kanaa itti aanu gara magaalaa Adaamaa ta'e. Haala kanaan qormaata ce'umsa biyyoolessaa magaalaa Adaamaatti fudhachuudhaan xumure. Baruma qormaata fudhatu sanaadha. Alaabaa ba'oo qabattee deemta. Dargaggoota jeequmsaaf kakaasta jedhamee kan hidhaa wayyaanitti darbatamee tures. Bara 2003 dargaggeessi qaroon kun barattoota umurii xiqqeeyyitiin qabxiin hin yaadaminiif fakkeenyummaa olaanaa qabu fidee ta'ee argame. Kanumaanis carraa addaa kan barnoota kolleejjii qabeenya gahaa qabu kan biyya Singapore United World College of South East Asia jedhamutti argate. Imalli isaa inni itti aanu gara Singapore ta'e. As kolleejjii United World jedhamu kana erga seene booda hayyuun gameessi umuriin dargaggummaatti bilchaate kun haala mijataa argate tokko tokkotti dhimma ba'uu eegale. Umurii ijoollummaa of ta'ee seenaa fi aadaa eenyummaa isaa hangafoota isaa keessumaayyuu akaakayyoota isaarraa barachaa guddate sana hojiitti hiikuuf tattaaffii tokko tokko eegale. Barnoota afaan Oromoos achumatti barattoota hiriyoota kutaa isaa waliin barachuu eegale. Jawaar turtii waggaa 2 biyya Singapore keessatti barattoota biyyoota 60 ol keessa dhufaniif afaanota 100 ol dubbatan waliin walitti makamee dabarse. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar ilaalcha aadaa, duudhaa fi seenaa magaalaa xiqqoo keessatti beeku sana babal'ifatee guutummaatti ilaalcha addunyaa aadaa fi afaan heddumminaan fayyadamuu hubate. Muuxannoo guddaas godhe fudhate.
jireenya isaa ammaa keessatti akka hedduu isa qarqaare dubbata. Haa ta'u malee imala hayyuu gameessa Jawaar Mohammad keessatti gufuu fi rakkoon osoo hin mudatin as ga'ee jechuu miti. Imala isaa gufachiisuuf yaaliin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa barnoota irra dhaabuun kan eegalte yommuu ta'u hidhaaf darara mootummaan rakkoo jireenyaa fi kan kana fakkaatan hedduu keessa darbuudha dubbata. Dargaggeessi gameessi Jawaar Mohammad akka jedhutti